bareedu gateetti hin agarre takkalee. Mi'a aadaa bareedinaa dubartoota Oromoo yooyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii nadhii aadaa sagantaa keenya har'aatiin mi'a aadaa bareedinaa dubartoota Oromoo mata duree jedhu isinii qabannee dhiyaanneerra. Qopheessaan Lammii Jabeessaa Gulaalaan Duubee Wayyeechaa kan isinii dhiyeessu mo'anii Gurmeechaa Gammachuuti. Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaase Mona Lisa jedhee maqaadhaas moggaase otoo rabbiin godhe sitti agarsiise sila Mona Lisa battire facaase. Ardii kanarraa saba meeshaalee aadaa hin qabne argachuun rakkisaadha. Kanaafuu hawaasni aadaa isa ibsu hin qabne hin jiru. Oromoon Itoophiyaa keessaa fi biyyoota alaa kanneen akka Ameerikaa, Awurooppaa, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Taanzaaniyaa keessatti hedduminaan argama. Uummanni Oromoo bakka kamuu jiraatus aadaa fi duudhaa miidhagaa wal fakkaatu qaba. Mallattoon eenyummaa uummata Oromoo aadaa, seenaa, duudhaa, falaasama jiruu fi jireenyaa beekumsa bu'uura hawaasni kun qabu keessaa tokko sirna hawaasaati. Sirni hawaasaa gocha aadaa uummata tokkoo ta'ee irra deddeebi'uun kan raawwatamu. Sirna jechuun raawwii aadaalee nama gammachiisanis ta'ee kanneen nama gaddisiisan adeemsa jiruu kan agarsiisan jechuudha. Sirnoonni hawaasummaa aadaa gaddaa fi gammachuullee ibsuu danda'an. Aadaan immoo sochii jiruuf jireenya saba tokkoo kan ibsuu fi meeshaalee sabni sun ittiin fayyadamurraa eegalee akkaataa sabni sun ittiin oomishatu, bilcheeffatu, nyaatu, uffatu, gammadu, gadduu, wal bulchatuu fi waaqeffatu mara ibsa. Aadaan wantoota walxaxaa qaama hunda hammatan beekumsa, amantaa, aartii, seenaa, duudhaa, safuu, dandeettiiwwanii fi amaloota garaagaraa hawaasa keessatti ilma namaatiin raawwataman of keessaa qaba. Aadaan mallattoo eenyummaa, burqaa qaroominaa fi tokkummaa saba tokkooti kan jedhamuuf kanumaafi. Dhiigni nama keessatti akkuma lubbuu uumuu, aadaan immoo saba keessatti lubbuu uuma. Namni dhiiga hin qabne akkuma du'u, sabni aadaa hin qabnes addunyaa kanarraa hin bada. Uummanni Oromoo wantoota ittiin beekamu keessaa aadaa fi amantaan isaa iddoo guddaa qaba. Aadaan hawaasa Oromoo bal'aa akkuma ta'e tajaajilnii fi hiikaan aadaas bal'aadha. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti yeroo dheeraaf dagaagee kan ture sirni gita bittaa Habashaa dabareedhaan sirna Oromoo irratti sababa wal jijjiiraa turaniif aadaa saba tokkoo qofa ol kaasuun seenaa aadaa fi hambaa saba Oromoo mancaasuu duula eenyummaa isaa balleessuuf dhiibbaa waggoota dheeraa osoo walirraa hin citin gochuu rakkoolee gama siyaasaa, amantii, diinagdee fi ammayyummaa wajjin wal qabateen aadaan Oromoo hedduunsaa dagatame. Meeshaaleen aadaa Oromoo miidhaginaa yookiin bareedinaas cunqursaawwan kana keessatti ukkaanfaman. Miidhaginni yookiin bareedinni meeshaalee aadaa kan dubartoota Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti haala adda addaatiin argaman yookaan beekaman hedduutu jiru. Yeroo ammaa ammayyummaa wajjin wal qabatee meeshaaleen aadaa kunneen dagatamaa jiran. Akkasumas gosoonni isaanii kam akka ta'an, maaliif akka dhaabbatan, hiika maalii akka qabanii fi sadarkaa kamitti akka itti hojiirra oolan, akkamitti akka itti fayyadaman dhaloonni ammaa kun sirritti adda baasee waan beeku fakkaatu. Kana malees gatii uummanni Oromoo duraan meeshaalee miidhaginaa aadaatiif kennu yeroo ammaa kennamaa fi waan jiru fakkaatu. Akka aadaa boodatti hafaatti fudhatamaa yookiin ilaalamaa dhufees jira. Kanuma bu'uura godhachuun Oromoota Harargee biratti meeshaaleen aadaa bareedinaa yookiin miidhaginaa iddoowwan jilaatti gabaa keessatti qophiiwwan ayyaana irratti fi guyyoota cidhaa irratti mi'oota aadaa shamarran yookiin haawwan Oromoo gara Oromiyaa ba'aa kun ittiin faayaman hedduutu jiru.
Mi'oota aadaa Oromoo miidhaginaaf dubartoonni yeroo adda addaatti dhimma itti ba'an keessaa meeshaa bareedina mataa, kan gurraa, kan mormaa, kan mudhii, kan harkaa fi miilatti godhataman keessaa muraasa isaanii isiniif dhiyeessuu jaalanneerraa nu caqasaa. Rifeensa dheeraa naannoo lash goote, fuula diimaa gubbaan qormaa kee hidhatte. Kan jalqabaa meeshaa aadaa bareedina mataati. Dubartoonni miidhaginaaf meeshaa aadaa mataa irratti kan godhatan gosoota adda addaatu jira. Isaanis hiikaa akka qabaatutti umurii isaanii bu'uura godhachuun kan itti fayyadamani. Dubartoonni heeruman mataa irratti kan godhatan callee addaa yookiin qarmaa, qolaa yookiin darbataa, sandaaba lootuu, qanafaa fi forora kanneen jedhaman fa'i. Qarmaan kan shaashaatuu qabuu fi meetarraa ogeessa naannoon miidhagfamee tolfamu. Qarmaa kana kan addatti kaawwatu dubartoota. Shaashaatuun bifa calleen xixiqqaachuun toora galuun adda irratti kan gadhiifamtu. Hincinnaan callee haalan xixiqqaa fo'aa keessa jiruun tooraan kan wal qabsiifamu ta'ee shaashaatuu kan ofirraa qabuu fi dubartoonni kan kaawwatanii. Calleen hincinnaan irraa hojjetamuu halluuwwan garaagaraan kan faayame. Haalli itti tajaajilama isaas yeroo ayyaanaa fi qophiileen garaagaraa jiran shamarranis ta'ee haawwan adda isaaniirratti kan hidhatan. Calleen addaa jaleen bifa diimaa fi adii irraa kan hojjetamu. Kunis guftaan akka shololaanneef shaahii adiin dura hidhatu. Gosoota faaya dubartootaa kan mataa aadaa Oromoo naannoo Ituu fi Humbannaatti kanneen beekaman guftaa, dirii fi callee addaati. Guftaan uffata dubartoonni manguddoo ta'an kan rifeensa mataa isaanii ittiin haguuguuf itti fayyadamani. Halluun guftaa gurraacha. Dubartoonni guftaa uffatan manguddoo yookiin haadha ijoollee ta'uu ishee agarsiisa. Kanaaf guyyaa sirna fuudhaa fi heerumaa kennaa haadha intala heerumteef kennamu keessaa tokko. Diriin immoo kan callee xixiqqoo harka ogummaatiin walitti diruun bareechanii dubartoonni Oromoo ittiin miidhagani. Inni biraa meeshaa aadaa bareedina gurraati. Dubartoonni Oromoo umurii ijoollummaan gurra isaanii uratanii miidhaginaaf meeshaa aadaa gurraa godhatu. Shamarran Oromoo erga of beekanii yookaan guddatanii booda gurra qullaa hin deeman. Sababni isaas dubri gurra urattee calaqqee hin godhanne naatoon qabdu jedhama. Meeshaan aadaa isaan godhatanis kan nama hawwatan ta'ee kan isaan irraa hojjetamanis warqee, meetii fi daabarraa ta'uu danda'u. Dubartoonni miidhaginaaf kan gurra isaanii irratti godhatan lootidha. Meeshaan aadaa miidhagina gurraa kun kan inni irraa hojjetamu sibiila qarshii yookiin naasaa jedhamurraati. Meeshaa bareedina gurraa kana dubartoonni umurii kamittuu fayyadamuu danda'u. Akka Oromoota Harargeetti meeshaan faaya gurra shamarranii irratti godhatamu forora, balaqa, kulkultaa fi kan kana fakkaatan fa'a. Kan dubartootaaf bitan maatii isaanii keessaa haadha yookiin abbaa ta'uu danda'a. Dubartiin takka guddattee umuriin ishii 14 ol yoo ta'e godhachuun fayyadamuu dandeessi. Yoo kaadhimamtes kaadhimni ishii haaraa bituun intalaaf kenna. Meeshaa aadaa kana yeroo hundaa faayachuun hin danda'ama. Garuu irra caalatti yeroo sirna fuudhaa fi heerumaa intalti heerumtuu bareedina gurraa akka dabaluuf kaawwatti. Guyyaa heerumtuus kaadhimni ishee bitee fiduun akka warri intalaa argutti uffata waliin kennaaf. Ishiinis guyyaa kana kan gurraa gurratti, kan mormaa mormatti, kan qubaa qubatti kaayattee hinnaa fi urgooftuu garaagaraan kuulamtee bareeddee baati. Ittaansee kan laallu immoo meeshaa aadaa bareedina mormaati. Meeshaaleen aadaa dubartoonni yeroo sirna adda addaa qabatan kanneen akka hinqibaata, burjaana yookiin kaafura, callee fi madaaba mormaa fa'a. Hinqibaata jechuun meeshaa aadaa miidhaginaa shamarranis haawwanis mormatti kaawwatani. Meeshaan kun dura meetirraa tolfamus yeroo ammaa callee irraa isin tolfama. Calleen yeroo hedduu halluu boora fi diiman darbee ammoo adii fi cuquliisa irraa hojjetamee kaawwatama. Yeroo baay'ee halluu boora, diimaa, cuquliisaa fi adii irraa kan dalagamuuf miidhagina akka horuu fi yeroo sirna fuudhaa fi heerumaa dubartoonni mormatti kaawwatanii ittiin bareedanii ba'u. Akkasumas yeroo sirna waaqeffannaa hidhatanii waaqa kan kadhatan yoo ta'u bifa geengotiin kan hojjetamu. Dhimma kana dirribii damissee yoo ibsu calleen mallattoo hormaatati. Calleen kan hidhatamu eegalamee akkaataa itti mukti harbuu ija horatu yookiin godhatu ilaaluudhaani. Innis Waaqayyo akkuma muka harbuutti firii caaccesitee uumtee dubartiis dhalaa fi horiin caaccesi jedhaniiti. Calleen galaana keessaa argama. Calleen meeshaa guyyaa sirna garaagaraati malee umuriidhaan daangeffamee kan hidhatamu miti. Kanaafuu meeshaa bareedinaa kana dubartiin Oromoo kamiyyuu hidhachuu dandeessi jedhu.
Meeshaaleen aadaa kan dubartoonni morma isaanii irratti of bareechuuf itti fayyadaman faayidaa mataa isaa danda'e qaba. Callee morma irratti dirachuun miidhaginaaf oolti. Kunis yeroo tokko tokko kaafuraa jedhamuun beekamti. Dubartoonni Oromoo yeroo kaadhimaman gosa callee keessaa callee kaadhimaatti fayyadamti. Kan bitu ammoo gurbaa fuudhu yoo ta'u, bifti calleen irraa hojjetamu diimaa, gurraacha fi adii ta'uu qaba. Akka dhugeeffannaa hawaasa Oromootti gurraachi mallattoo uumati. Kanaaf yeroo kadhatullee gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa jedhee kadhata. Halluu diimaan immoo dagaaginaa fi ga'umsa yookiin dargaggooma agarsiisa. Halluu adiin ammoo ulfina. Kunis umuriin siquu yookaan dulloomuu agarsiisa. Karaa gama kaaniin halluu adiin raawwannaa yookiin badii agarsiisa. Kaafurri shaashaatuu kan qabuu fi bal'isanii diruun shunduda yookiin callee haalan xixiqqaa ta'een hojjetamee gareen dubartoota kamiyyuu kaawwachuu kan danda'ani. Calleewwan kaafurri irraa hojjetamu bifoota adda addaa wal keessa makuun akkaataa qalbii namaa hawwachuu danda'aniin ogeessa meeshaa aadaa naannootiin kan hojjetamu. Madaaba mormaa dubartoonni Oromoo miidhaginaaf mormatti godhatu. Akka aadaa Oromootti meeshaan kun hiika addaa fi kabaja guddaa qaba. Meeshaa bareedinaa kana kan bitu kaadhima intalaati. Meeshaan kun qarshii yookiin naasarraa hojjetama. Baay'inaan kan kaayatan ijoollee dubaraa kaadhimamani. Kana jechuun kaadhima shiituu bitee kennaaf jechuudha. Erga kaadhimamtee jalqabee hanga dhumaatti mormatti kaawwachuu dandeessi. Guyyaa heerumtuus kaayattee mana akka baatu dursee bitaaf. Yeroo hundaa kaayachuun hin danda'ama. Bakki inni itti kaayatamu mormarra. Yoo kana bitee hin kennineef akka miskiinaatti yookiin hiyyeessatti ilaalama. Inni biraammoo meeshaa aadaa bareedina harkaati. Dubartoonni Oromoo meeshaalee aadaa miidhaginaa harkatti qabatan yookiin harkarratti godhatan kanneen akka kilkillee, siinqee fi gumee yookiin shaawaliyaa beekamoodha. Kilkilleen irree fi harkarrattis ni kaawwatama. Irra caalaa garuu harkarratti kaawwatama. Kan kaawwatamus harka bitaa fi irree bitaarratti. Halluun meeshaa kanaa baay'inaan adii kan ta'ee fi bifa keelloonis kan hojjetamu jira. Siinqeen ulee sororoo qajeelaa akka muka harooressaarraa kan tolfamtu taatee mallattoo heerumaa fi mirga dubartoonni Oromoo aadaadhaan qaban kan agarsiiftu. Kabajaa fi saalfii guddaa qabdi. Akka ulee biroo ittiin loon hin dhaani. Seeraa fi hoodaf qabatu. Inni saawwota heerumanii jaarsa qabaniin qabatama. Tajaajilli isaa miidhagina cinaatti dubartoonni beekamoon iddoo lolli jirutti qabatanii seenuun lola san kan ittiin dhaabsisan mi'a ulfootis. Gumeen yookiin shaawaliyaan meeshaa aadaa dubartoota Oromootiin harkatti kaawwatamu. Meeshaan kun baay'inaan meetii fi sibiila irraa boca adda addaatiin bocamee hojjetama. Dubri takka yeroo kaadhimamtu kaadhimni ishee bitee kan kennuufidhas. Gumee harkaa dubartoota irratti arguun akka kaadhimamte beekama. Meeshaan kun akka aadaa Oromootti hiika guddaa qaba. Karaa biraatiin durbi meeshaa aadaa kana harkatti qabattee kaadhima qabaachuu ishee mul'isa. Bara heerumuuf kaate gumeenii godhatti. Gaafa heerumanis yookiin heeruma boodas gumeeniin godhatama. Kan isheef bitu immoo kaadhima isheeti. Meeshaa kana yeroo hunda kaawwachuun illee hin danda'ama. Qubeelaan yookiin amartiin meeshaa miidhagina aadaa dubartootaa qubatti kaawwatamu. Kan tolfamus meetarraati. Haalli itti fayyadama isaa quba tirsoo harka bitaarratti kan kaawwatamu. Faaya kanattis kan tajaajilamu garee shamarranii qofa osoo hin taane dhiironnis fayyadamuu danda'u. Yeroon hojiirra oolmaasaas yeroo hunda ta'a. Yeroo ammaa kanatti haalli ittiin fayyadama amartii yookaan qubeellaa qubaa kun irra jireessan haawwanii fi dhiirota bultii qabaniin kan raawwatamu ta'us darbee dargaggeeyyii fi shamarran birattis kan mul'atudha. Dubartoonni amartii yookiin qubeelaa kanatti dhimma bahan caalmatti umurii 18 ol yoo ta'ani. Kana ilaalchisuun afoolan yommuu ibsan amartiin marinii meeta marsiisinii meeta jaallatanii ambangarsiisinii amartiin quba koo kan quba keef hin taane miyoon saayibinii kan qixa kee hin taane jedhu. Ittaanseemmoo kan laallu meeshaalee aadaa bareedinaa miilaa fi urgaati. Meeshaalee faayaa miilarratti kaawwatamu keessaa tokko albuu yookiin girjaadha. Albuun yookiin girjaan waan calleen diramu fakkaachuun kan tolfamuu fi gidduun banaa kan qabu ta'ee akka miidhaginaaf ta'utti ogeessa naannoon tolfamee miilarratti dirama. Kan tolfamus meetarraati. Meeshaa kanatti kan tajaajilamu gareewwan dubartootaa lameenuti. Inni kan biraammoo meeshaa aadaa bareedinaa mudhiiti. Meeshaan kun sabbata jedhamuun beekama. Kan hidhatamus saddeeta yookiin kal'iisa irratti. Sabbanni gosa lamatu jira. Inni duraa jaawii yoo jedhamu bifti isaa haalan adiidha.
inni lammaffaa sabbata mankuutii jedhama. Gosa sabbataa kanneen lachuu gareen dubartoota lameenii mudhiitti yeroo sirni garaagaraa raawwatamu bareedinaaf hidhachuu danda'u. Caleeqasii wajjin mormachaan ceeffatte lafa laaluu didee itti tosii laaltee. Walumaa galatti gosoota meeshaaleen aadaa miidhaginaa dubartoota Oromoo maal fa'aa akka ta'an beekuun namoota hin beekne barsiisuun hiikaa fi maalummaa akkasumas haala itti fayyadama meeshaalee aadaa kanneenii hawaasa bal'aa Oromoo hunda biraan ga'uun aadaan kun akka hin dagatamneef wal yaadachiisuun hayyootaanis qoratamee barreeffamee ol kaa'amuun baay'ee barbaachisaadha jenna. Dhaloonni si'anaas qooda isaa beekee haa hojjetu. Xumurree waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nunaa jedhu horaa bulaa deebanaa. Bareedu Oromoo fayyoo magalee kaloo mudhii sonsaalee maanii jaakulee maanii jaakulee ibsituu hangaatu yaa urjii finfilee bareedu kitiitii nagarree takkalee ani garree takkalee rifeensa dheeraa naannoo lash goote fuula diimaa gubbaan qarmaa kee hidhatte callee qarshii wajjin mormachaan ceeffatte lafa laaluu didee itti tosii laaltee itti tosii laaltee. Silaasumaan faarsaa jechaan natti xiqqaata dhaabbattuu mul'attee deemtu unkaa tolta galanni haa gayuu kan si uume goota bareeddu Oromoo kan mudhiin saffataa. Radio New Generation.